الحمد لله ما شاء الله روزان ماتي إسيتين ولا أرجتي جمعت جرتي واو ما شاء الله والله سعادة وان باي غاري وجدتي جودا jalqaba barra hanga amma roozaa faana wanni isiin ta'aa jirtu iddoo tokko rabbiin isii haa gargaaru. Akka obboleettiitti waa maraa gootee roozaa maatii isii akkasii cinqamu san isii hafuurri dhabame san maatiin tokkoffaa rabbiin galanni haa ga'u isii argamsiisee lammaffaa rabbii gaditti sa'aadaatu roozaa soixee argite maatii isiitii waliin geette gammachiiste rabbi ishii haa gammachiisu addunyaa akiraa jenna. Hedduu tokko waan namatti toluudha jechuudha. Gammachuun keessan hedduu tokko namatti tola wallahi. Roozaa Habibtii baga gammaddee baga maatii keetii wal argitee maatiin kee kun illee yeroo hedduu cinqamaa ture. Baga walumaanuu gammaddee maatii keetii wajjii wal argitee baga rabbii wal isin agarsiisee rabbiin akka wal argitanii gammaddan kana akka namatti gammachuu salaaqiyaa isinii haa taasisu. Ammaan booda roozallee maatii isiitirraa fagaattee nama jiraatu miti nama maatii ofii bira taa'ee gammachuun jiraatu rabbiin jireenya isii haa tolchu jireenya isii jireenya aara galfii jireenya qabbanaa jireenya gammachuu rabbi haa taasisuu fi takalee isaa sanii miti takalee caaltu rabbiin jireenya takalee san caaltutti rabbi isinii haa jijjiiru. Roozan amma osoo maatii ofii bira fagaatuu baattee alaxuul maatii ofii bira teettee dalagattee akka har'a maatii ofii argitee gammadde kanatti rabbiin gammachuurraan haa dabaluu fi gammachuurraan itti fufaa jirti. Ammallee gammachuu caaluu rabbi haa dabaluu fi nama maatii ofii sun bira taa'ee dalagatu yoo biyya namaa deemtee dalagachuu barbaaddellee biyya namaa deemtee dalagattu rabbi fayyaa isii haa kennuu fi hedduu tokko nama gammachiisa hedduu tokko namatti tola. Egaa hordoftoota kiyyaa salaamtaa isin gaafachuun dagannee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan welcome shamaar kunuun keessanuu alaa fi keessatti egaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraatan isin jira hordoftoota kiyya ka alaa ka biyya keessaa baga jiraatan warroonni jalqaba irraa hanga maana hordoftan hedduu naaf galatooma baarakallah fiikum jazaalakum khayran hedduu naaf galatooma naaf jiraadha ammallee laayikii share godhaa viidiyoon kiyya isinitti tole. Horoonni haroonni illee baga nagaan dhuftanii ani dhufuu isin simadhee jira noora isin jedhe jira chaayinaala keessanii seenaa subscribe like share gochuun jajjabeessaa chaayinaala guyyoo isinitti tole jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kee karaa waa'ee roozatti roozan akkuma beekamu sa'aadan sophaa turtee argitee akkasuma har'a maatiin isii waan qabu. Surprise ajaa'ibaa gootee jechuudha rabbi isii haa gammachiisu addunyaa akiraa jenna. Surprise ajaa'ibaa gootee wallahi rabbi isii haa gammachiisu rabbi isii haa gargaaru. Roozallee rabbiin jireenya isii gasumatti gahee jedhee gammachuurraa rabbi haa dabaluu fi akkuma maatii ofii argitee gammadde kanatti jireenya isillee kana caala gammadduu rabbi isii haa taasisu. Rabbiin addaan isin hin baasinii haadha abbaa akaakayyuu roozaa jechuudha rabbiin jireenya keessan jireenya gammachuu jireenya yoo wal bira jiraatan rabbi haa godhu. Sa'aadan rabbiin isirraa haa jaalatu akkanatti maatii roozatii wal agarsiiste jechuudha isaan homaa quban qabanii surprise gootee oduma isaan quban qabne sa'aadaa dhukkuba sa'aadaa gaafannaa jedhanii abbaa roozatii walii galanii abbaa roozaa quba qaba dhufanii jechuudha isaan akkasuma sa'aadaa gaafannaa jedhanii dhufanii. Irraa quban qabanii roozan asirratti roozaleen akkasuma isaantu dhufaa quban qabdu haadha abbaa kiyya dhufa jetteeni surprise ajaa'ibaa gootee jiru roozalleen haadha abbaa sa'aadaa seetii jechuudha. Akkasii baga gammaddee roozaa Habibti gammachuun kan kee gammachuu kee namatti sii gammannee jira dhugaa yeroo isaan akkasii gammadanii wal argan kana himimmaan nama boochisaa jechuudha gammachuurraa himimmaan gammachuu fi himimmaan jechuudha. Akkasii himimmaan gammachuu nama boocisa baga gammaddee obboleettii teenya roozaa rabbi malee si haa gammachiisu hedduu tokko namatti tola maatii keetii wal argitee inshaallah gara bakka dura dhufte sanitti hin deebitu inshaallah rabbi jedhee fayyaa ta'e tanallee rabbi tabiiba si haa godhu fayyaa isii tanallee sa'aadaa itti jabaadhu akkuma dura itti jabaattee asiin geette atuu beeyta atuu goobaziidha atuu gootittiidha jabaadhu malee fayyaa isii tana. Biraan hafini fayyaa isii tana rabbiin isii aafiyu fayyaa isii tanaaf gargaari
akkasii rabbi fayyaa ishii bakkatti haa deebisu. Roozaa akka kalee bashaashaa jettee taphattu san rabbi ishii haa taasisu. Har'a fayyaa ishiitiif gammachuun qabdu. Roozan akkana miti kolfitee taphattuu bashaasha namaati. Amma kunoo cal'isteetumaan eenyu jetti fayyaatu itti jira. Namni kamuu yeroo fayyaan itti jirtu gammachuun hin dubbatu akka kaleessa san jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi roozanii amma suuraa zaayira isii ilaalla malee roozaa akka kaleessanii miti jechuudha. Roozaa akka kaleessanii miti. Rabbiin fayyaa isii kana bakkatti haa deebisu. Inshaallah rabbi ishii haa gammachiisu. Hedduu tokko namatti tola. Hordoftoota kiyya hedduu tokko nama gammachiisa. Amma fayyaa isii rabbi bakka deebisee fi jireenya ishii rabbi haa tolchu. Maatii ishii kanallee naasuu asumatti daangan tana tanaasuu roozaaf biraa dhabbanii hanganuma nyaatanii kalaasammaa achi gammachuu rabbi isinii haa jedhu. Maatiin ofii nama jalaa cinqamaa ishilleen akkasuma maatii ofii kana yeroo hedduu bootti fi yeroo hedduu namni hin yaaddi jechuudha. Sababa haadha ishiitii jechuudha carraa silaa biyya guddatte deemtu har'asii miti nama astaa'ee dalaguu miti nama biyya guddatte deemee dalagu sababa maatii kanaati jechuudha. Isiin dhiiftee haftee jechuudha. Akkasuma isilleen bakka isiin haadha abbaa ofiiti jette akkuma sirraa harka qabattanii walii galtee harka qabattan kanatti walii galteen teessan harka qabattanii akkanuma zalaaqiyaa isinii haa taatu. Lamuu rabbi addaan isiniin baasinii gargar isinii facaasinii isinii yaachisinii akkuma asitti walii galteen harka ol qabattan kanatti gammachuun teessan zalaaqiyaa harka ol qabattee haa taatu. Kanaafi carraa guddaa sababa haadha ofiiti carraa guddaa san ofitti cufteetiin dhiifte rabbiin immoo biyyuma keessatti akka nama Ameerikaa jiraatu rabbi ishii haa taasisu jechuudha. Isin hundi keessanuu obboleeyyan kee rakkoon akkana isinitti jirtu rabbiin isiniif haa laaffisu. Jireenyi keessan jireenya aara galfii, jireenya gammachuu, jireenya raahaa, jireenya boqonnaa rabbi isinii haa kennu. Akkasii roozanii sababa maatii ofii carraa ajaa'ibaa carraa bareedaa argattee ofitti dhiiftee wanni maatii caaluun jiru jettee jechuudha. Yeroo ammaa kana nu marti kenna osoo haadha abbaan keenya nu jaalatan osoo haati teenya nu biraa fagaachuu feene biraa deemne biyya namaa dalaganna. Har'a jechi haati yoo san jetteen sun baay'ee tokko garaa nama nyaata namni hunduu yeroo sanitti boo'ee jechuu wajjin boo'ee sagalee haadhaa san dhaga'ee roozaatiyyaa na dhiifteen deemta. Na biraan deemini eenyutu na awwaala jechisu yoomuu nama keessaan badu nama boochisaa jechuudha. Namni jecha isaan sagalee san dhagaye jechuu sagalee isaanii haati gaafa dura isiin Ameerikaa deemuu fi carraan dhufee fi sababa isaanii dhiifte jechuudha. Sababa isaanii dhiifte malee sababni biraa wanni isii dhiisu namni carraa Ameerikaa argatee dhiisuu iyyuu hin jiru jechuudha. Maashaallah tabaarakallah sababa haadhatiif dhiifte jechuudha. Rabbiin immoo biyyuma keessatti nama akka nama Ameerikaa jiraatu rabbi ishii haa taasisu. Akkasii namni haadha abbaa ofiititti waa hundaa haadha abbaa ofiitiif of qabe rabbiin waan san caalu isaaf haa taasisu inshaallah. Har'a fayyatu itti jira akkana taati malee roozan akkanaa miti. Rabbiin fayyaa isii tana bakkatti haa deebisuufi ka akkasii alhamdulillah ala kulli haal gammachuun isiin argamu lammata gammachuu maatii ofiitii wal argu alhamdulillahi. Ammallee gammachuu ishii kanuu hafte ammallee jireenya rahaa jiraachuu jireenya gammachuu jechuudha. Hojii bareedaa tokko qabattee jireenya rahaa jiraachuu maatii ofii irraa osoo hin fagaanne jireenya boqonnaa ittiin yoomuu argattu jechuudha. Hanga addunyaa kanarra jirtu rabbi isiif haa taasisu. Akkasii hunduma keessanuu rabbiin haala bareedaa isinii haa taasisu. Seenaan roozaa hedduu tokko das nama jedha. Sa'aadan haa galatoomtu. Sarpiraayizii gootee akkanatti kunoo gammachiistee fuula hiite. Rabbi ishee haa gammachiisu jechuudha. Garuu goommana san harkaa osoo fuute goommana harka keetteetini suuqii argite goommana harka keettee waraabdaa sa'aadaa akkasii rabbi khayrii haa godhu. Waan gammachuu maatii wal arguudha. Baga rabbiin gammachiisee maatiin wal agarsiisee hedduu tokko das nama jedha wallaahi hedduu tokko nama gammachiisa. Ani viidiyoo kana laalee jennaan himimmaan wajjin boo'e jechuudha. Himimmaan gammachuu yoo namni waan tokko bari yoo gammade himimmaan boo'a jechuudha. Akkasii jechuudha. Viidiyoon isii gaafa dura argamtee fi
ishii amma maatii ishiitii wal argite gammachuun maanii na boonsiste jechuudha. Akkasi rabbi jireenya ishii haa tolchu. Anguma roolzaa jaalannuu fi bar habiiba bashaasha namaati. Akkasii gaardosota kiyyaa viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoon kiyya osoo itti tolee na jajjabeessaa isiniin jedha. Baay baay hordoftoota kiyyaa.